Boya kan jahata. Gammada Oromo. Gammada Oromo ijoollee tiyya yatiima kan taane kan yatiima ta'e kan arrarree akka ijoolleen tiyya yatiima hin taane. Akka ijoolleen tiyya yatiima hin taane. Akka ijoolleen tiyya yatiima hin taane. Warraan qabu osoo warra keessa dhalate gabaadha inni adda manaani kiraayii isaa kan falaati. Wali gabaadha ijaarrate keessa galee fuudheen taa'u. Warraan qabu rabbii kiyya. Ayyaa isa gara jabeessa. Garaa keessaa baatetti garaa jabaatta bare ati yaa isa dhiira. Ashama harka fuune akkam jirtu nagaan siniif haa ta'u. Hordoftoota chaanaalii Ameen nagaa keessanii welkaam anaa dhufuu siniin jedha. Laayik sheer gochaa kottaa ol seenaame. Waa tokkoon siniif himuu barbaade. Innis maali yoo jettan taatee obboleettii keenya kana gubbaarratti ta'e obboleettii kana gubbaarratti wanti ta'e wanta fokkisaa wanta jibbisiisadha. Namni tokko gaafa dubara tokko yookaan shamarree tokko wal jaallatee walitti dhufee tidaarii godhate keessatti maal taanaan akkasitti miidhuu barbaada. Fakkeenyaaf gaafa wajjiniin gadi ciifte ta'u wanta akkasii raawwattu gaafa simmeetii kee yaada kee hundumaa itti baattu sana. Dhalli kun akka dhufu hin beektu ati micoontu Suudii Arabiyaa keessadha kan ishiin jiraattu. Abbaa warraa ishii irraa hidhame. Abbaa warraa ishii irraa hidhamee warrannaan ulfa guutuu taatee otoo jirtu mana madaamii keessa hojjettee ulfa ishii baattattee mana madaamii keessa hojjettee qarshii isaa hojjette sanaan immoo kaffaltee fi irraa gara biyyaa sagashite. Tokko micoo kun ishii dhungachaa jirtu kana porofaayilii irratti argitan kan ishiin deesse jechaadha. Tokko immoo kan garaadhaa qabdu. Yaa Oromo, yaa dhiira safuu beeka. Dubartiin siif haadha keeti, dubartiin siif obboleettii keeti, dubartiin siif waan hundaa keeti. Maal jettee dubartii irratti waan akkanaa dalagdame amma galee bilbila irraa cufate mucattiin tun gara seentu dhabde ijoollee lama wajjin eessaa seentume garam haadhattu mee murteessaa sin. Hordoftoota Ameen mee murteessaa. Otoo sin ta'ee maal gootu warri shamarranii. Shamarran keenya yeroo biyyaa baatanii in heerumnaadhaaf biyyaan baane bee. Hojjenneetu of jijjiirree maatii keenya jijjiirree jireenya keenya jijjiirra jettaniitu manaa baatan. Waan manaa baataniif sana irraanfattan amma kaa garamtu ta'a garam seenta. Maqaanu balleessitan maqaanu nyaattan shamarran biyya Arabaa jedhamne jechaadha. Kanas jechee kaargoo erga dhalasaa kaargoo qabee ergachaadha. Inni alta kaargoo ergita. Nama ijoollee sirumasaa bineensa godhatanii kaargoo ergitu jechaadha miti. Yoo of abboomuu dadhabdanii gara biyyaa galaa. Yoo dhiira malee hin jiraadhu jettan gara biyyaa galaa. Maal inni siriisaan jedhe bar micoota natti mi'amma namni murteessu jira. Maal godhu takka ta'e haadhaan qabdu abbaan qabdu garri seentu jirtu. Yaa Oromoo na gargaara eessan naqa jetti mucaan beektu galee biyyattiin biyyi isaanii gargari. Yeroo jaallattan sana amma tokko nama biyya keetii jaalladhu gaa'ela dhaabbachuun dura maazinaa dalagdu yaa uummata. Isin uummata Islaamati bar zinaa dalaguu maaliif barbaachise? Sheekni isin hin beeku qeessi isin hin beeku asumaan heerumtu asumaan dhaltu asumaan maal jettu? Rabbiin hin sodaattanii warri dubartii akkanatti miitan. Rabbiin isa sinuume hin sodaattanii lakkii guyyaa tokko sinitti dhufa isa guyyaa qiyaamaa sana hin sodaattanii maaf dagattu maaf irraanfattan guyyaa boruu maal akka dhufu maaliif dagattan? Akkamitti sinitti musirii isaa maalumaaf siniin galle Rabbiin hin sodaattanii maaf dubartii miita maaf dubartii irratti gochan taanii hojjetta? Micootana amma gatte gara maaseentu ka haadhaan qabdu abbaan qabdu dhala kee wajjin gatte dhalli kee maarra arabni wayin irraa fudhachuu danda'a. Maqaa kee kana yaa bada tortoraa yaa isa dhiira yaa isa safuun beekne tokko jira namni safuu beeku hunda miti. Dhiironni of hin abboomne ammayyuu of abboomaa. Nama wajjiniin gaa'ela dhaabbattee wajjin fulaatu malee akkasumaan dubara namaa miitee guyyaa tokkotti gaafatamta. Boru dhala argachuu dhiisuu malta. Micattii akkanaa dhala bareedduu akkanaa kana gattee haadha manaa kee wajjin. Maaliidhaati kan akkamiiti?
Maalumaaf uumaa kee sodaachuu didda. Rabbiin isa dukkanaa fi ifa gargar godhee uume kan isa lafaaf samii kana al tokko diriirse kan isuma maaf sodaatta? Maaf sodaachuu dadhabde? Sodaan isaa maasii keessaa dhabame? Obboleettii kee irratti bar, haadha kee irratti bar kan kana raawwatte jechaa dhabe. Yaa warra Rabbiin hin sodaanne ammayyuu isiniif wayyoo. Maaliif obboleettii ofii akkanatti hin boochisu? Jaalalaan miidheti bar. Sin jaaladha bareedduu hoo jettee, sin fuudha jettee wajjiniin zinaa dalagdeeti bee. Har'a ammoo akkanatti hin gatta. Gaafa wajjin gangalattu sun kun hin jira seene? Jira kaa. Har'a ammoo dhalli tun har'a eessaa seentu? Maloo dhala kana garaana nyaate dhugaa Waaqayyo. Dhala bareedduu tana garaana nyaate bakka wajjin seentu dhabde obboleettiin tun. Ati galtee kaa biyya keetii bareedduu fuuta. Biyya keetii ilaal amma malkii qabdu fuuta. Ishiin tunis malkii qabdi bar dhala kee argannaan orkuuf jette malee. Kaleessa hoggaa sitti dhuftu bareeddu dhabe. Yaa warra dhiiraa hunda keessan miti tokkoon keessanan jedha. Warra sodaa Rabbii hin qabne kana adaraa. Rabbiin sinaa qajeeshu hin qajeelle sin ammayyuu. Akkasiin siniin jedha garaan na gubate amman dubbadhu dhabe dhugaa Waaqayyoo jechaadha. Ummata badaa badaadha sin dhugaa Rabbiiti. Safuu an hin beekne zinaa kan dalagdan an zinaa dalagdanirra immoo ilmoo fi dubartii kan gattan ilmoo keessan kan gattan maal sitti fakkaate ilmoon laata? Akkuma kee kana barnamaa be boru guddachuu dandeessi. Ilmoo gatta si gaafata Rabbiin, si gaafata itti gaafatamta. Waan na dhaggeeffattaniif galatoomaa. Isiniin jechuun barbaada. Share godhaa, laayikii godhaa. Mee irraa baratanii in dhaggeeffatu. Laayikii keessan ijoolleen baay'een dhufaniitu viidiyoo kana hin dhaggeeffatu. Warrumti garaan isaanii jallataan kunillee sirratuu danda'u jechaadha. Kanaaf akkasiin isiniin jedha. Hordoftoota chaanaalii ameen. Yeroo keessan kennitanii waan dhaggeeffattaniif galatooma. Asumaan maamila ta'uu hin dagatinaa. Warroonni maamila taatanii jirtan immoo laayik sheer godhaan isiniin jedhaa. Waan dhaggeeffattaniif hedduu takka galatoomaa baay'ee tokko garaan koo nagadde obboleettii kanarratti kun raawwatamuunsa yeroo gaarii naaf qabaadhaa. Chaawu. Bultii gaarii.